Akkam jirtu daawwattoota Oromaan barnoota ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Haala iskiriina irratti isin argitan kanaan Facebook keessan irratti yeroo beeksisa tokko qopheessuuf deemtan ufii keessanillee haa taatu namallee haa taatu fakkeenya filannoo adda addaatiif yeroo Facebook keessan irratti waa qopheessitan ispeeshaalii namoota miidiyaa adda addaa irratti barnoota adda addaa barsiisan jechuudha. Barnoota keessan irratti filannoo adda addaa geggeessuuf haala ammaan isirratti isin argisiisu kanaan fakkeenyaaf amma Ustaaz Alii Sufiyaan haala kanaan jechuudha amma filannoof waan kana qopheessee jira jechuudha. Namoonni barbaade fakkeenyaaf as keessatti sanduuquma kana keessa tuqee isin filatuu danda'a. Wantoota isin filannoof dhiyeessitan san kan isatti tolee filatuu danda'a jechuudha. Kanaafuu akkamiin diitalii akkana kan akka isin itti qopheessuu dandeessan Facebook keessan irratti jechuudha isinin barsiisa. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Jalqaba irratti Facebook keenya keessa seennee waliin ilaalla jechuudha. Bal'inaan daawwattoota kiyya isteeppii baay'ee salphaa ta'een jechuudha sirreeffatuu dandeessu jechuudha. Amma haala kanaan Facebook keessan keessa eega seentanii jechuudha daawwattoota kiyya maal gootanii wanta poostii godhuu barbaadan tokko ni qopheeffatan. Fakkeenyaaf yaada waan ta'e tokko fakkeenyaaf chaanaalli keenya yookaan peejiin keenya kanarratti barnoota keenya keessaa kan isinitti tole filadhaa jettanii fakkeenyaaf waan barbaadan isin ka'an akka fakkeenyatti isin argisiisa isin waan barbaadan Facebook keessan irratti hiriyoota keessan filachiisuu ni dandeessan. Keessaafuu jechuudha yeroo waan tokko hojjetuuf deemtan dura maatii keessan yookaan hordoftoota keessan kan FB keessan irra jiru mari'achiisuu qabdan jechuudha. Maaltu akka isaanitti tolu isaanni filatanii harka guddaa isaan filatan san irratti hojjetuuf kan qabdan yookaan wanta san dalaguuf akka isin gargaaru baay'ee bu'a qabeessa jechuudha. Kanaaf akkamitti akka isin qopheessan isin argisa. Haala kanaan Facebook keessan keessa eega seentanii asirratti iddoo poostii kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana boodan haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya asirratti gadi buutan gaasuuta jettanii fakkeenyaaf peejiillee haaluma kanaanii akkasumallee Facebook profaayiliillee haaluma kanaanii jechuudha. Facebook profaayilii fakkeenyaaf gubbaa kanarratti illee tokkoffarratti isinii dhufuu danda'a. Amma kiyya peejiidha waan ta'eef jechuudha gama jalaa kanatti naa dhufee jechuudha. Kun amma puul jettu tana sirriitti adda baafadha. Isii puul jettu tana filatuu qabdu jechuudha. Isirra ni cuqaasna. Yeroo isirra cuqaasne haala kanaan nuuf dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa barbaannellee fuuldura irratti poostii godhuu ni dandeenya. Akkasumallee barreeffamaa fi suuraa wal qabsiifne jechuudha poostii godhuu dandeenya jechuudha. Haala kana yeroo inni isinii dhufe daawwattoota kiyya puul options ka jedhu kana ni argattu. Jala kanatti optionii 1 optionii 2 jedhee jira. Yoo barbaadan optionii 3 optionii 4 illee godhatu ni dandeessanii jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaaf amma mee tokkoffarratti waan barbaade tokko haa barreessu jechuudha. Ani amma yeroo kiyya qusatuuf jechuudha haala kanaan barreesseetiin jira jechuudha. Haala isin argitan kanaan isinillee haaluma kanaan barreessu. Fakkeenyaaf amma akkaataa isin mata duree itti barreeffatan immoo isin argisiisa. Amma mee fakkeenyaaf tokkoffarratti ani Facebookan jedhee lammaffarratti immoo YouTubein jedhee barnoota armaan gadii keessaa isaan kamirratti yoo isinii dalagee isinitti tola kan jedhu fakkeenyaaf an isinin filachiisaa jechuudha. Amma barnoota Facebookaati immoo barnoota YouTube irratti yoon dalagee irra isinitti tola kan jedhu asirratti isinin filachiisaa jechuudha. Haala kanaan amma tokkoffarratti Facebook jedhee lammaffarratti YouTube jedheetiin jira. Namoota bira yeroo dhaqee ni gaafata yeroo san isaan maal godhani sanduuquma kana keessa gadi tuqani jechuudha. Namoota hanga filate hundaa'u isinitti argisiisaa jechuudha daawwattoota kiyya. Tole yoo sadaffaa fi afuraffaa godhuu barbaanne hoo asitti jala kanatti ni argattu jechuudha. Add pull option kan jedhu kana mallattoo ida'uu irratti yeroo isin cuqaastan amma reefu lamaami sadinuu godhee jira argitanii haala kanaan irratti cuqaastanii waan barbaadan asirratti illee jechuudha barreessuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma WhatsApp jedheetuma barreessuu kunoo barreesseetiin jira WhatsApp jedheetu mureetiin jira jechuudha. Haala kanaan ni barreessitu. Fuulduratti fakkeenyaaf mallattoo WhatsApp illee asirratti ol baasuu dandeessu, mallattoo Facebook ol baasuu dandeessu, mallattoo YouTube ol baasuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo mallattoo suuraa namaa ni jirti. Mi'aan amma gaalaarii keessa akka seenuuf irratti cuqaasaa jechuudha. Mallattoo suuraa tanarratti nan cuqaasa. Kana booda kallattimaan gaalaarii keessan keessa isin fudhata. Nama gaalaarii keenya keessan seensee jira. Anama akkuma fakkeenyatti jechuudha suuruma tokko irratti ol baasa irratti hin qophoonne waan ta'eef jechuudha suuruma ta'een irratti ol baasa. Isin immoo haaluma saniin jechuudha waan filachiisuu barbaaddan jalqaba suuraa gaalaarii keessan keessatti buufattanii sana boodan jechuudha irratti ol baasuu dandeessu jechuudha. Amma ammoo suuruma tokko jechuudha gaalaarii kiyya keessaa fuudheetuma irratti ol baasaa jechuudha daawwattoota kiyya sirriitti na hordofaa. Ani ammaaf suuruma tokkoon irratti ol baasaa isin immoo waan filachiisuu barbaaddan jechuudha jalqaba gaalaarii keessan keessatti gadi buufattanii suuraa qopheeffattanii sana boodan jechuudha suurallee irratti ol baasuu ni dandeessu jechuudha. Ani amma loogoma chaanaala keenyaa kanan irratti ol baasaa irratti hin cuqaasaa jechuudha. Sana boodan daawwattoota kiyya kunoo haala kanaan fuulduratti naagalee jira jechuudha. Amma kanan filachiisuu barbaadu sun jechuudha haala saniin fuulduratti naagalee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Haaluma kanaan isinillee kan barbaadan jechuudha kunoo kan lammaffallee haala kanaan naagalee kan sadaffallee jechuudha
jechuudha haaluma kanaan filattu isin waan barbaadan filatuu dandeessan jechuudha namaaf jechuudha daawwattoota kiyya isinumatti hin argisiise akkuma fakkeenyatti isinitti argisiise kunoo amma haala kanaan sadeenuu suuraan isaa asirratti naa bahee jira jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan eega qopheeffatanii xumurtanii hanga barbaadan xumurtan boodan jechuudha jala kanatti gadi buutanii jechuudha allow people to choose multiple options ka jedhu kana ni bantu sanduuqa fuuldura jiru kana ni argatanii sanduuqni kuni haala kanaan yoo isinii dhufe innu haala kanaan hin dhufu haaluma kanaan banaa dhufa maybe yoo haala kanaan cufaa dhufe jechuudha ni bantan jechuudha haala kanaan sanduuqa kana haala kanaan eega qopheessitanii gubbaa kanarratti danta jettu ni jirti danni cuqaastu jechuudha kunoo amma jechuudha fuula Facebook keenya irratti nuuf deebi'ee jira jechuudha gubbaa kanarratti amma jechuudha yaada keessan waan asirratti filachiisuuf barbaadan kana ni filattu jechuudha ask any question ka jedhu kana asirratti waan barbaadan ni barreessitu jechuudha ani amma fakkeenya waan barnootaa wal qabatu jechuudha isin waan barbaadan mata duree asirratti jechuudha wantoota asirratti qopheessitan kanarratti hundoottanii waan barbaadan asirratti mata duree barreessuu ni dandeessu jechuudha anammaaf jechuudha barnoota keenya irratti hundaa'uun maal irratti akka isiniif hojjedhu filadhaa kan jedhu asirratti barreessee jira akkuma fakkeenyatti isin argisiise isin immoo haala kanaan barreessitanii jechuudha waan asirratti qopheessitan barnoota yookaan barnoota haa ta'u akkasumallee qophii adda addaa haa ta'u sagantaa adda addaatiif haa ta'u waanuma kamiifuu haa ta'u jechuudha waan asirratti qopheessitan yaada keessan irratti hundooftanii mata duree gubbaa kanarratti taayitili ni barreeffattu jechuudha haala kanaan hundaa'u eega xumurtanii jechuudha poostii iddoon jirtu gubbaarra jirti poostii gootanii jechuudha sana boodan hiriyoota keessan bira ni dhaqaa hiriyoota keessan biratti eega mul'ate daawwattoota kiyya namoonni fakkeenyaaf komantii barreessuu ni danda'u laayik godhuu ni danda'u sheer godhuu ni danda'u akkasumallee filatuu ni danda'u jechuudha komantii yoo barreessullee baatan jechuudha namoonni filatu sanduuquma kana keessa gadi tuqaa raayitii itti godha jechuudha yeroo as keessatti gadi tuqe namoota hanga filatillee parsantaanitti argisiisa akkasumallee jechuudha isinittillee namoota haganatu chaanaala kan kee jaallate yookaan peejii kan kee filate kan jedhu isinitti hima isin immoo isa san irratti hundoottanii waan hiriyoonni keessan yookaan maamiltoonni keessan kan Facebook keessan irra jiru filate jechuudha salphumatti yoo irratti hojjettan karaa salphaa ta'een jechuudha peejii Facebook keessanillee haa ta'u akkasumallee Facebook profaayilillee yoo ta'e salphumatti fooloo guddifatuu ni dandeessu yookaan maatii hordoftoota baay'ifatuu ni dandeessu jechuudha karaa salphaadha jechuudha egaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan gammatti waliin ilaalaa turre kan akka isinitti toluuf akka warra baratanillee abdii guutuun qaba marreesillee viidiyoo ilaaltanii eegatti murtanii keessaa boodu osoo hin taane chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan sabiskiraayib iddoo jettu tana cuqaasuudhaan sabiskiraayib godhuu hin dagatinaan isinin jedha akkasumallee viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoon notifikashinii tanarra kaa'uu hin dagatina viidiyoon keenya isin gammachiise please laayik godhaan isinin jedha bakka isiniif hin galiin komentii jalatti naaf barreessaa linkii chaanaala Oromaanillee sheer waliif godha namoota baay'ee bira akka ga'uuf barnoonni irra isiniif qabadee dhufe sumarratti kan goolabamuu ta'a barnoota itti aanu namoonni deebinutti turtii gaarii qabaadha.